Waraanni bilisummaa Oromoo naannolee keessa sossoo'utti humnoonni mootummaa gara qabsoo saba isaaniitti akka deebi'an yaamicha godhaa jira. Qaama nageenyaa ta'anii qawwee baachuun diina naman godhu kan diina nama godhu gochaadha jedha miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun dhaamsa humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiif dabarse keessatti qawwee qabanis waraana bilisummaa Oromoof gumaachuun gara qabsoo saba isaanii deebi'anii waan danda'an akka gumaachan dhaamefii jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun humnoota mootummaatiif waraanni bilisummaa Oromoo naannolee to'ate keessatti barumsa ummataaf kennaa kan jiru yeroo ta'u hojjettoonni mootummaa lameen qaamoleen nageenyaa fi hojjetaan mootummaa dirqama isaanii akka bayatan gaafatee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun hojjettoonni mootummaa garii dirqama ogummaa isaanii dhiisanii hojiilee siyaasaa keessa galan jechuunis qeeqanii jiru. Hojjetaan mootummaa barumsa erga xumureen booda waan hojjetu mararratti leenjii fudhatee hojjetuu danda'a. Kana ala bulchiinsa kumaandii poostii biyyattiin ittiin bulaa jirtuun dogoggoree yookaan gowwoomfamee inni waa'ee qonnaa barate waa'ee siyaasaa akkan hojjanne kan barsiisummaa barate barsiisummaa dhiisee waa'ee siyaasaa qabsoo saba kanaaf haalessu akkan hojjanne jechuudhaan gaafatee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun qaamni hojjetaa ifin jedhu marti ogummaa barateen ala daandii qaxxaamuraatiin waan qabsoo bilisummaa Oromootti danqaa tahuu malu akkan hojjanne jechuudhaan dhaamefii jira. Qaamolee humna nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa hora bittinneessaa Oromiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi poolisii idileef ammoo dhaamsa kana dabarsee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun kanatti aansuudhaan qaamolee mootummaa qaama nageenyaatti ofiin jedhan yookaan of qoodantu jira. Isaanis raayyaa ittisa biyyaa, hora bittinneessaa fi humna addaa, milishaadhaa fi poolisa warra ofiin jedhaniif dhaamsi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dabarsu isa kana. Innis lammiin biyyicha keessa jiru dimokiraasiin yookaan mirgi namummaa biyyicha keessaa badee namni akka re'ee qalamaa yookaan immoo akka barbaade gudeedamaa qabeenyi isaa saamamaa gubataa biyyarraa biyya ollaatti baqachaa waan jiruuf kan ammoo kan godhu seera mootummaa gabroonfataa yookaan koloneeffataa Minilikiin tumame hanga har'aatti qaama nageenyaa biyya kanaa ofiin kan jedhuuni rasaasaan uummata Oromoo irratti yookaan uummata Itoophiyaa irratti dogoggorsa sanyii raawwachaa jiru kana keessa kan jiran sabni biyya kanaa hundumtu gara lammii isaatiitti galagalee lammii isaa walaba baasuuf, lammii isaa bukkee dhaabbachuuf, lammii isaa du'a oolchuuf, hidhaa oolchuuf, gudeeddii oolchuuf, biyyarraa godaansifamuu oolchuuf qabsoo lammummaa dhuunfaa akka gartuu sabummaa isaatiitti hirmaachaa waan jiruuf akkuma waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dayeeffatee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru sabni biyyichaa kallattii kana imalee waan jiruuf warri Oromoo taatanii qaama kana arfan keessatti argamtan waamichi araaraa nuti isiniif qabnu yeroo gabaabaa keessatti hamma ta'uu isaa beektanii qawwee baachuun diina naman godhu gochatu diina nama godha. Qawwee keessan uummata Oromoof gumaachitanii gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'anii qabsoo saba kanaa kallattii danda'aniin hirmaachuu akka danda'aniif dhaamsa isaaniif dhaamna. Qawwee diinaa baachuun diina naman godhu gocha diinummaa gochuutu diina nama godha. Kanaaf qaamolee nageenyaa kan ofiin jedhanii mootummaa gabroonfataa sirna inni qabatee jiru amma humna waraanaatti dabarsanii labsii yeroo hatattamaa yookaan kumaandii poostiidhaan duguuginsa sanyii raawwachaa jiran kana jala yeroo hatattamaatti ba'anii gara qabsoo sabaatti makamanii saba isaaniitiif akka qabsaa'an dhaamsa koo dabarsa jechaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo erga paarlamaan Itoophiyaa shororkeessaadha jeeni as godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti falmii isaa jabeessaa jira. Naannolee to'ate keessatti ammoo caasaaleen mootummaa waan diigameef uummanni nageenya isaa fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu gaafataa jira. Naannolee to'ate keessatti caasaaleen mootummaa waan diigamaniif uummanni nageenya isaa fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu hubannoo laataa jira. Erga waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF waliigalteerraa haganii mootummaan Itoophiyaa qaamolee lameen dhabamsiisuuf ijibbaata maayyitti fufee jira.
Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee keessatti maqaa ABO shanee jedhuu fi juntaatiin humnoonni mootummaa uummata rakkisaa jiru jedhame. Jiraatan dubbisne tokko akka jirutti aanaa Arsii Nageellee magaalaa Nageellee fi naannawa ishii keessatti caasaalee fi milishoonni ganda gargaarsa isiniif laanna jechuun erga walitti uummata yaaman booda deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qarshii 50 kennaa jechuun rakkisaa jiru. Jimaata fi Kamisaa dabree kana uummata dirqiin walitti qabanii maallaqarraa saamaa akka turanillee hima. Kanneen maallaqa kennuu didan ammoo isin shaneedha jechuun yakkanii ni hidhamtu jechuunis doorsisaa jiru jia. Ayyaani jiraata godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee magaalaa Nageelleetii fi naannoo isaati. Nolee mootummaadhaan naannoo keenya irratti batalaa caasaan gandaa minishaa gandaatu baay'ee hawaasa dararaa jiru. Isaanis kan ittiin dararaa jiran maqaa shanee jedhuudhaani. Kana qofa osoo hin taane uummata isaa kanatti waan nyaatee bulu dhabee goongeen beelli dararaa jiru koota ardaataa isinii kennina jechuudhaan bulchiisonni ganda Tulluu Qadhoof magaalaa Sogiddoo jedhamu keessaa hawaasa gadi waamanii gara magaalaa Nageelleetti eega fidaniin booda maallaqa raayyaa ittisa biyyaa birri 50 dirqama amma kennuu qabdani amma yoo hin kennine hidhamtu isin shaneedha jechuudhaan. Namoota garii ammoo mooraa leenjitti isin galchina jechuun sodaachisaa jiru. Godinarraa namoota 60 kennaa jechuun namoota fedhii isaaniin ala adda waraanatti oofaa akka jiranillee dubbata. Akka fakkeenyattis namoota 3 mooraa eeydan jedhanii erga guuran booda adda waraanaa naannoo Afaaritti bobbaafaman keessa namoonni 2 miliqanii kan galan yeroo ta'u inni tokko ammoo konkolaataan garaan galuudhaan miidhaan irraa gahee du'aa fi jireenya jidduutti argama jira. Aanaa Eeban Arsii keessattis guyyoota Kamisaa fi Sanbataa ala namni jiraataa magaalaan tahin sosoo akka dadhabe jiraatan Arsii Nageellee kun ni dubbata. Maqaa ABO shanee fi juntaa jiruun namoonni baay'een qabamanii eessa buuteen isaanii dhabamee akka jirullee dubbata jiraatan dubbifne kun. Iddoo leenjii deemtanii kaampii eddan jedhanii si fuudhanii deemanii kaampii finni akkasumaan Affaar keessaan Tigraayitti yoo naqanii lafuma Affaar keessatti badanii galanii tokko dammoo iddoo waraanaa seenee inni milishaadha malee leenjis gahaan qabu achi booda osoo konkolaataadhaan deemaa jiru rasaasaan jalatti dhaanii makiinaadhaan galabbatamanii mataa kanas rasaasaan rukutamee amma du'aaf jiru jidduu jira badee galee jira. Aanaa Eeban Arsii achuma ollaa keenyarra dammoo baanii galuun hin dandamne guyyaa Kamisaa fi Qidaameetiin ala aanaa san keessa namni magaalaa san hin taane baay'ee socho'uun baay'ee ulfaateera. Ati shaneedha, ati juuntaadha jedha, ati qixxeedhaan guuraa, ati gara waraanaatti ergaa jiru namoonni hedduu fedha malee fe'aniiti achi buutee isaa dhabame jiru. Humnoonni TPLF midhaan nyaataa saamanii jira. USAID'n Daarektarrii dhaabbatichaa Shaaron Joonsii tajaajila oduu EBC'f akka himanitti humnoonni TPLF naannoo to'atan keessatti midhaan nyaataa mankuusaa keessaa saamanii jiru. Konkolaattotas kan saaman yeroo ta'u qabeenyaas mancaasanii jiran. Qondaalli kun wal waraansi humnoota lameen jidduutti naannoo Amaaratti adeemsifamaa jiru. Lammiilee kumaa hedduu ta'an qeef qabeenya isaanirraa kan buqqisan yeroo ta'u rakkoo namoomaa hamaaf saaxilan jechuunis qondaalli USAID kun himanii jiru. Yaa'ii mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbee dabre taa'ame irratti bakka bu'aan Ameerikaa humnoonni TPLF midhaan nyaataa saaman jechuun himatanii turan. USAID'n humnoota finciltoota Tigraayiif gargaarsa laata oduun jettu soba jechuunis waakkatanii jiru. Himata USAID kanarratti TPLF fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsa laatan hin qaban. Hoggantuun USAID adde Samantaa Paawar amma dura humnoonni TPLF midhaan nyaataa saaman jechuun dubbatuun isaanii kan yaadatamu. Tigraayitti lammiileen 90,000 gargaarsa namoomaa kan fedhan yeroo ta'u kanneen biraa miliyoonni 5 ammoo deeggarsa namoomaa hatattamaa barbaaduu jedhamee jira. Naannolee Amaaraaf Afaar keessaa lammiileen walakkaa ta'an qeef qabeenya isaanirraa sababa lolaatiin buqqaan deeggarsa namoomaa akka fedhan ibsamee jira. Gama biraatiin Samantaa Paawar midhaan gargaarsaa dhabamee osoo hin taane daandiin itti cufamuudha jedhanii jiru. Naannoo Binishaangul Gumuz keessatti guyyaa kaleessaa namoonni 5 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Kibxata dabre ganama naannoo Binishaangul Gumuz aanaa Bulaan keessatti hidhattoonni namoota baajaajiin deemaa turan irratti haleellaa fudhatanii namoota 5 battalatti kan ajjeesan yeroo ta'u kanneen biraa 2 ammoo madeessanii jiru. Kanneen ajjeefaman osoo ganda Dobbirraa gara Bulaan deemaa jiranii ta'uu hogganaan qajeelchaa poolisii godina Matakkal obbo Abdii Goreenaa maddeen odutti himanii jiru.
Haleellaan kun akkamitti raawwatame isa jiru ammoo qorachaa jirraa jedhan qondaalli poolisii kun. Garuu namoonni madaayan lameen gara hospitaala bulaan geeffamuu dubbatanii jiru. Namoonni madaayan rasaasan bakka hedduu waan rukutamaniif gara hospitaala biratti ergamuuf ambulaansiin dhabamullee dubbatanii jiru. Namoonni kun rasaasan kan haleelaman yeroo ta'u reeffi namoota ajjeefamanii ammoo gara magaalaa Dobbee geeffamanii jiru jedhame. Kanneen lubbuun hafan haleellaan kun hidhattoota naannicha keessa soso'aniin fudhatamuudha himan. Yeroo haleellaan kun raawwatu baajaajii konkolaataa miila sadiirraa namoonni 7 kan turan yeroo ta'u kanneen ajjeefaman martinuu dhiirota jedhamee jira. Matakkal keessatti namoonni ajjeefamuun kun isa duraatii miti. Sababa wal waraansa naannicha keessatti irra deddeebiin mudataa jiruun lammiileen 500,000 qeef qabeenya isaanirraa buqqaanii akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa ni yaadatama. Taliban Ameerikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa bulchiinsa Afgaanistaaniif beekamtii akka kennuu qabu gaafate. Pireezidaantii USA Joo Baayiden ammoo waraanni keenya achi bahuun murtii sirriitii jedhanii jiru. Haasaa lammiilee biyyattiif godhan keessatti Baayiden yeroo dheeraa achi turuun sirrii miti jechuudhaan dubbatan. Gareen Taliban bahiinsa waraana Ameerikaa dabalatee humnoota alaa gammachuun kan simate yeroo ta'u garuu biyyoonni humna waraana Afgaanistaanitti deebisuu fedhii qaban qormaata cimaatu isaan mudatuuf jira jechuun akeekkachiise. Dubbi himaan garee Taliban Zahibullaa Mujaahidiin erga loltoonni USA Kaabul gadhiisanii booda ibsa kennan keessatti kana jedhan. Mujaahid loltoonni Ameerikaa fi waahiloota isaa Afgaanii bahuu ilaalchisuun dhaamsa gammachuu lammiilee biyyattiif dabarsan keessatti lammiilee Afgaanistaaniif kun injifannoo guddaadha jedhan. Injifannoon kunis kan hunda keessaniiti jedhaniin USA fi michoonni isaa warra dhihaa Afgaanistaanitti kan duulan ganna 20 dura yeroo ta'u kunis erga Taliban haleellaa fulbaanaa 11 bara 2001 gamoo daldala New York irratti fudhatameen booda akkasuma Alqaa'idaaf dahoo taate jedhameen booda. Mujaahid gorsa humnoota leenjii fudhataniif kennan keessatti lammiilee Afgaanistaaniif qabaa gaarii akkasuma gara laafina agarsiisaa jechuun gaafatanii jiru. Dubbi himaan Taliban Zahibullaa Mujaahidiin Ameerikaa dabalatee hawaasa idil addunyaa waliin hariiroo gaarii qabaachuu feena jechuun dubbatanii jiru. Lola ganna 40 xumurree kana booda nagayaa fi guddinatti fuula deeffatuu qabnaa jedhan. Gama biraatiin yeroo mootummaan haaraa hundeeffamuuf jiru kanatti gareen Taliban dubartoonni hoggansa olaanaa keessatti hin filatamanii jee. Garuu caasaalee gadii keessatti hojiilee hojjetan itti buufan jechuun itti aanan dhimma siyaasaa Taliban Qatararraa ibsa kennan keessatti ibsanii jiru. Intalli Ivory Coast furdoon abbaa warra ishii lammii Giinii qaaman gabaabbatutti deebi'uu ibsite. Adoksii Yaa'oo ji'a adoolessaa dabree keessa abbaa warra ishii wallisaa Giinii Giraandii Piidoon adda bahuu beeksiftee ture. Idoksiin fuula Facebook irratti barreeffama maxxansiteen hariiroon Giraandi Piidoon waliin qabu dhumatee jira jettee ture. Kanaaf fuula duratti deemaa jette. Garuu barreeffama dhiheenya kanaatiin Giraandi Paa waliin walii galuun hariiroo isaanii duraanitti deebi'uu ibsite. Suuraan ishii sarbaa namticha dargaggeessa fakkeessu garuu umrii fagaaterra teessu mul'isu marsaalee hawaasa irratti facaafamee jira. Odoksii Yaa'oon beeksisa uffataan kan beekamtu yeroo ta'u sababni isaatis dubartii akkaan furdoo fi nama gabaabaa qaaman qallatu heerumuu ishiitiin namoonni baay'een waan dinqisiifataniifi. Dubartiin tun marsaa hawaasummaa ishii Instagram irratti hordoftoota miliyoona 1.6 qabdi. Giraandi Piidoon ammoo lammii Giinii yeroo ta'u wallisaa beekamaadha. Yoo ilaalan nama ijoollee fakkaata garuu umriin guddaadha. Namoonni baay'een wallisaa beekamaa fi biliyeenera jedhanii yaamu garuu maallaqa qabaachuuf dhiisuu isaa wanni beekameen jiru. Dubartiin beekamtuun Ivory Coast Odoksiin Yaa'oon ji'a onkoloolessaa bara 2019 keessa Giraandi Paa waliin bultii ijaaruu marsaa Instagram irratti beeksiftee ture. Battala ishiin Giraandi Peetti heerumuu beeksiftetti namoonni miliyoona 1 caalan Instagram irratti hordofuu eegalan. Amma boodas ishiif jaarsi isii Giraandi Piin sirna agarsiisaa waliin akka qopheessan dubbattee ture. Garuu wal fuudhuun isaanii baatii hagayyaa bara 2020 keessa kan ifa ba'e. Giraandi Piidoon waliin bultii ijaaruu maatiin ishii akka hin deeggarre barreeffama san keessatti barreessitee ture.
gaaffilee deeggartoota ishirraa dhiyaatu kan maaliif afaan keessa si dhungataa je'uuf deebisaa yeroo laattu ammoo jaalalaan waan qabameefi jette dubartiin tun. Barreeffama biraatiinis hariiroo isaanitti akka gammadduu fi hojjaa isaa yookaan garaagarummaa jidduu isaanii jirurraa rakkoo tokko akka hin qabne ibsite. Namoonni baay'een marsaalee hawaasummaa irratti hariiroo isaanii fi hojjaa isaanii haalan adda fagoo wal cinaa qabuudhaan yaadota garagaraa laataa jiru. Dhiheenya kana ammoo suuraan Giraandipaa haadha warra isaa sarbaa miila isaarra teessu fuula hawaasummaa irratti maxxanse yaadota garagaraa haasee jira. Namoonni garii hariiroo bultii ijaaruu namoonni raajii ta'an kanneen waliin qaban kan dantaa irratti hundaa'ee jiru. Gariin ammoo intalti tun ni sobdi maallaqaaf jecha jireenya gurbaa kanatti seentee jiru. Gariin ammoo lakki jaalalti bifaa fi dheerina hin filattuu jiru. Kanas ta'ee san hariiroon Giraandipaa fi intalti furdoon biyya Ivory Coast oduu ijoo tibbanaa tahee jira. Tole daawwattoota waraanni bilisummaa Oromoo naannolee keessa sossoo'utti humnoonni mootummaa gara qabsoo saba isaaniitti akka deebi'an yaamicha godhaa jira. Qaama nageenyaa ta'anii qawwee baachuun diina naman godhu kan diina nama godhu gochaadha jedha miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun dhaamsa humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiif dabarse keessatti qawwee qabanis waraana bilisummaa Oromoof gumaachuun gara qabsoo saba isaanii deebi'anii waan danda'an akka gumaachan dhaameefii jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun humnoota mootummaatiif waraanni bilisummaa Oromoo naannolee to'ate keessatti barumsa ummataaf kennaa kan jiru yeroo ta'u hojjettoonni mootummaa lameen qaamoleen nageenyaa fi hojjetaan mootummaa dirqama isaanii akka bayatan gaafatee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun hojjettoonni mootummaa garii dirqama ogummaa isaanii dhiisanii hojiilee siyaasaa keessa galan jechuunis qeeqanii jiru. Hojjetaan mootummaa barumsa erga xumureen booda waan hojjetu mararratti leenjii fudhatee hojjetuu danda'a. Kana ala bulchiinsa kumaandii poostii biyyattiin ittiin bulaa jirtuun dogoggoree yookaan gowwoomfamee inni waa'ee qonnaa barate waa'ee siyaasaa akkan hojjanne kan barsiisummaa barate barsiisummaa dhiisee waa'ee siyaasaa qabsoo saba kanaaf haalessu akkan hojjanne jechuudhaan gaafatee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun qaamni hojjetaa ifin jehu marti ogummaa barateen ala daandii qaxxaamuraatiin waan qabsoo bilisummaa Oromootti danqaa tahuu malu akkan hojjanne jechuudhaan dhaameefii jira. Qaamolee humna nageenya raayyaa ittisa biyyaa hora bittinneessaa Oromiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi poolisii idileef ammoo dhaamsa kana dabarsee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun kanatti aansuudhaan qaamolee mootummaa qaama nageenyaatti ofiin jedhan yookaan of qoodantu jira. Isaanis raayyaa ittisa biyyaa hora bittinneessaa fi humna addaa milishaadhaa fi poolisa warra ofiin jedhaniif dhaamsi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dabarsu isa kana. Innis lammiin biyyicha keessa jiru dimokiraasiin yookaan mirgi namummaa biyyicha keessaa badee namni akka re'ee qalamaa yookaan immoo akka barbaade gudeedamaa qabeenyi isaa saamamaa gubataa biyyarraa biyya ollaatti baqachaa waan jiruuf kan ammoo kan godhu seera mootummaa gabroonfataa yookaan koloneeffataa Minilikiin tumame hanga har'aatti qaama nageenyaa biyya kanaa ofiin kan jedhuuni rasaasaan uummata Oromoo irratti yookaan uummata Itoophiyaa irratti dogoginsa sanyii raawwachaa jiru kana keessa kan jiran sabni biyya kanaa hundumtu gara lammii isaatiitti galagalee lammii isaa walaba baasuuf lammii isaa bukkee dhaabbachuuf lammii isaa du'a oolchuuf hidhaa oolchuuf gudeeddii oolchuuf biyyarraa godaansifamuu oolchuuf qabsoo lammummaa dhuunfaa akka gartuu sabummaa isaatiitti hirmaachaa waan jiruuf akkuma waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dayeeffatee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru sabni biyyichaa kallattii kana imalee waan jiruuf warri Oromoo taatanii qaama kana arfan keessatti argamtan waamichi araaraa nuti isiniif qabnu yeroo gabaabaa keessatti amma ta'uu isaa beektanii qawwee baachuun diina nama hin godhu gochatu diina nama godha. Qawwee keessan uummata Oromoof gumaachitanii gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'anii qabsoo saba kanaa kallattii danda'aniin hirmaachuu akka danda'aniif dhaamsa isaaniif dhaamna. Qawwee diinaa baachuun diina nama hin godhu gocha diinummaa gochuutu diina nama godha. Kanaaf qaamolee nageenyaa kan ofiin jedhanii mootummaa gabroonfataa sirna inni qabatee jiru amma humna waraanaatti dabarsanii labsii yeroo hatattamaa yookaan kumaandi poostiidhaan duguginsa sanyii raawwachaa jiran kana jala yeroo hatattamaatti ba'anii gara qabsoo sabaatti makamanii saba isaaniitiif akka qabsaa'an dhaamsa koo dabarsa jechaadha.
waraanni bilisummaa Oromoo erga paarlamaan Itoophiyaa shororkeessaadha jeeni as godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti falmii isaa jabeessaa jira. Naannolee to'ate keessatti ammoo caasaaleen mootummaa waan diigameef ummanni nageenya isaa fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu gaafataa jira. Naannolee to'ate keessatti caasaaleen mootummaa waan diigamaniif ummanni nageenya isaa fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu hubannoo laataa jira. Erga waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF waliigalteerraa haganii mootummaan Itoophiyaa qaamolee lameen dhabamsiisuuf ijibbaata maayyitti fufee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageellee keessatti maqaa ABO Shanee jedhuu fi juntaatiin humnoonni mootummaa uummata rakkisaa jiru jedhame. Jiraatan dubbisnee tokko akka jirutti aanaa Arsii Nageellee magaalaa Nageellee fi naannawa ishee keessatti caasaalee fi milishoonni gandaa gargaarsa isiniif laanna jechuun erga walitti uummata yaaman booda deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qarshii 50 kennaa jechuun rakkisaa jiru. Jimaata fi Kamisaa dabree kana uummata dirqiin walitti qabanii maallaqarraa saamaa akka turanillee hima. Kanneen maallaqa kennuu didan ammoo isin shaneedha jechuun yakkanii ni hidhamtu jechuunis doorsisaa jiru jaa. Ayyaani jiraata godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageellee magaalaa Nageelleetii fi naannoo isaati. Naannoleen mootummaadhaa naannoo keenya irratti batalaa caasaan gandaa minishaa gandaatu baay'ee hawaasa dararaa jiru. Isaanis kan ittiin dararaa jiran maqaa Shanee jedhuudhaani. Kana qofa osoo hin taane uummata isaa kanatti waan nyaatee bulu dhabee goongeen beelli dararaa jiru koottaa irraataa isinii kennina jechuudhaan bulchiisonni ganda Tulluu Qadhuuf magaalaa Sogiddoo jedhamu keessaa hawaasa gadi waamanii gara magaalaa Nageelleetti eega fidaniin booda maallaqa raayyaa ittisa biyyaa birri 50 dirqama amma kennuu qabdani amma yoo hin kennine hidhamtu isin shaneedha jechuudhaan. Namoota garii ammoo mooraa leenjitti isin galchina jechuun sodaachisaa jiru. Godinarraa namoota 60 kennaa jechuun namoota fedhii isaaniin ala adda waraanatti oofaa akka jiranillee dubbata. Akka fakkeenyattis namoota 3 mooraa eeydan jedhanii erga guuran booda adda waraanaa naannoo Afaaritti bobbaafaman keessa namoonni 2 miliqanii kan galan yeroo ta'u inni tokko ammoo konkolaataan garaan galuudhaan miidhaan irraa gahee du'aa fi jireenya jidduutti argama jira. Aanaa Eeban Arsii keessattis guyyoota Kamisaa fi Sanbataa ala namni jiraataa magaalaan tahin sosso'uu akka dadhabe jiraatan Arsii Nageellee kun ni dubbata. Maqaa ABO Shanee fi juntaa jechuun namoonni baay'een qabamanii eessa buuteen isaanii dhabamee akka jirullee dubbata jiraatan dubbifne kun. Iddoo leenjii deemtanii kaampii eddan jedhanii si fuudhanii deemanii kaampii finni akkasumaan Affaar keessaan Tigraayitti yoo naqanii lafuma Affaar keessatti badanii galanii tokko dammoo iddoo waraanaa seenee inni minishaadha malee leenjis gahaan qabu achi booda osoo konkolaataadhaan deemaa jiru rasaasaan jalatti hidhanii makiinaadhaan galabbatamanii mataa kanas rasaasaan rukutamee amma du'aaf jiru jidduu jira badee galee jira. Aanaa Eeban Arsii achuma ollaa keenyarra dammoo baanii galuun hin dandamne guyyaa Kamisaa fi Qidaameetiin ala aanaa san keessa namni magaalaa san hin taane baay'ee socho'uun baay'ee ulfaateera. Ati shaneedha, ati juuntaadha jedha, ati gidduudhaan guuraa, ati gara waraanaatti ergaa jiru namoonni hedduu fedha malee fe'aniiti achi buute isaa dhabame jiru. Humnoonni TPLF midhaan nyaataa saamanii jira. USAID'n Daayiriktarrii dhaabbatichaa Shaaron Joonsii tajaajila oduu EBC'f akka himanitti humnoonni TPLF naannoo to'atan keessatti midhaan nyaataa mankuusaa keessaa saamanii jiru. Konkolaattotas kan saaman yeroo ta'u qabeenyaas mancaasanii jiran. Qondaalli kun wal waraansi humnoota lameen jidduutti naannoo Amaaratti adeemsifamaa jiru. Lammiilee kumaa hedduu ta'an qe'ee qabeenya isaanirraa kan buqqisan yeroo ta'u rakkoo namoomaa hamaaf saaxilan jechuunis qondaalli USAID kun himanii jiru. Yaa'ii mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbee dabre taa'ame irratti bakka bu'aan Ameerikaa humnoonni TPLF midhaan nyaataa saaman jechuun himatanii turan. USAID'n humnoota finciltoota Tigraayiif gargaarsa laata oduun jettu soba jechuunis waakkatanii jiru. Himata USAID kanarratti TPLF fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsa laatan hin qaban. Hoggantuun USAID adde Samantaa Paawar amma dura humnoonni TPLF midhaan nyaataa saaman jechuun dubbatuun isaanii kan yaadatamu. Tigraayitti lammiileen 90,000 gargaarsa namoomaa kan fedhan yeroo ta'u kanneen biraa miliyoonni 5 ammoo deeggarsa namoomaa hatattamaa barbaaduu jedhamee jira. Naannolee Amaaraaf Afaar keessaa lammiileen walakkaa ta'an qe'ee qabeenya isaanirraa sababa lolaatiin buqqaan deeggarsa namoomaa akka fedhan ibsamee jira. Gama biraatiin Samantaa Paawar midhaan gargaarsaa dhabamee osoo hin taane daandiin itti cufamuudha jedhanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti guyyaa kaleessaa namoonni 5 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru.
kibxata dabre ganama naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Bulaan keessatti hidhattoonni namoota baajaajiin deemaa turan irratti haleellaa fudhataniin namoota 5 battalatti kan ajjeesan yeroo ta'u kanneen biraa 2 ammoo madeessanii jiru. Kanneen ajjeefaman osoo ganda Dobbirraa gara Bulaan deemaa jiranii ta'uu hogganaan qajeelchaa poolisii godina Matakkal obbo Abdii Goreenaa maddeen oduutti himanii jiru. Haleellaan kun akkamitti raawwatame isa jedhu ammoo qorachaa jirraa jedhan qondaalli poolisii kun garuu namoonni madaayan lameen gara hospitaala Bulaan geeffamuu dubbatanii jiru. Namoonni madaayan rasaasan bakka hedduu waan rukutamaniif gara hospitaala biratti ergamuuf ambulaansiin dhabamullee dubbatanii jiru. Namoonni kun rasaasan kan haleelaman yeroo ta'u reeffi namoota ajjeefamanii ammoo gara magaalaa Dobbee geeffamanii jiru jedhame. Kanneen lubbuun hafan haleellaan kun hidhattoota naannicha keessa soso'aniin fudhatamuudha himan. Yeroo haleellaan kun raawwatu baajaajii konkolaataa miila 3 irraa namoonni 7 kan turan yeroo ta'u kanneen ajjeefaman martinuu dhiirota jedhamee jira. Matakkal keessatti namoonni ajjeefamuun kun isa duraatii miti. Sababa wal waraansa naannicha keessatti irra deddeebiin mudataa jiruun lammiileen 500,000 qeef qabeenya isaan irraa buqqaanii akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa ni yaadatama. Taliban Ameerikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa bulchiinsa Afgaanistaaniif beekamtii akka kennuu qabu gaafate. Pireezidaantii USA Joo Baayiden ammoo waraanni keenya achi bahuun murtii sirriitii jedhanii jiru. Haasaa lammiilee biyyattiif godhan keessatti Baayiden yeroo dheeraa achi turuun sirrii miti jechuudhaan dubbatan. Gareen Taliban bahiinsa waraana Ameerikaa dabalatee humnoota alaa gammachuun kan simate yeroo ta'u garuu biyyoonni humna waraana Afgaanistaanitti deebisuu fedhii qaban qormaata cimaatu isaan mudatuuf jira jechuun akeekkachiise. Dubbi himaan garee Taliban Zahibullaa Mujaahidiin erga loltoonni USA Kaabul gadhiisanii booda ibsa kennan keessatti kana jedhan. Mujaahid loltoonni Ameerikaa fi waahiloota isaa Afgaanii bahuu ilaalchisuun dhaamsa gammachuu lammiilee biyyattiif dabarsan keessatti lammiilee Afgaanistaaniif kun injifannoo guddaadha jedhan. Injifannoon kunis kan hunda keessaniitii jedhaniin USA fi michoonni isaa warra dhihaa Afgaanistaanitti kan duulan ganna 20 dura yeroo ta'u kunis erga Taliban haleellaa fulbaana 11 bara 2001 gamoo daldala New York irratti fudhatameen booda akkasuma Alqaa'idaaf dahoo taate jedhameen booda. Mujaahid gorsa humnoota leenjii fudhataniif kennan keessatti lammiilee Afgaanistaaniif qabaa gaarii akkasuma gara laafina agarsiisaa jechuun gaafatanii jiru. Dubbi himaan Taliban Zahibullaa Mujaahidiin Ameerikaa dabalatee hawaasa idil addunyaa waliin hariiroo gaarii qabaachuu feena jechuun dubbatanii jiru. Lola ganna 40 xumurree kana booda nagayaa fi guddinatti fuula deeffatuu qabnaa jedhan. Gama biraatiin yeroo mootummaan haaraa hundeeffamuuf jiru kanatti gareen Taliban dubartoonni hoggansa olaanaa keessatti hin filatamanii jee. Garuu caasaalee gadii keessatti hojiilee hojjetan itti buufan jechuun itti aanan dhimma siyaasaa Taliban Qatar irraa ibsa kennan keessatti ibsanii jiru. Intalli Ivory Coast furdoon abbaa warra ishii lammii Giinii qaaman gabaabbatutti deebi'uu ibsite. Adoksii Yaa'oo ji'a adoolessaa dabree keessa abbaa warra ishii wallisaa Giinii Giraandii Piidoon adda bahuu beeksiftee ture. Idoksiin fuula Feesbuukii irratti barreeffama maxxansiteen hariiroon Giraandi Piidoon waliin qabu dhumatee jira jettee ture. Kanaaf fuula duratti deemaa jette. Garuu barreeffama dhiheenya kanaatiin Giraandipaa waliin walii galuun hariiroo isaanii duraanitti deebi'uu ibsite. Suuraan ishii sarbaa namticha dargaggeessa fakkeessu garuu umrii fagaaterra teessu mul'isu marsaalee hawaasa irratti facaafamee jira. Odoksii Yaa'oon beeksisa uffataan kan beekamtu yeroo ta'u sababni isaatis dubartii akkaan furdoo fi nama gabaabaa qaaman qallatu heerumuu ishiitiin namoonni baay'een waan dinqisiifataniifi. Dubartiin tun marsaa hawaasummaa ishii Instagram irratti hordoftoota miliyoona 1.6 qabdi. Giraandipaa Doon ammoo lammii Giinii yeroo ta'u wallisaa beekamaadha. Yoo ilaalan nama ijoollee fakkaata garuu umriin guddaadha. Namoonni baay'een wallisaa beekamaa fi biliyeenera jedhanii yaamu garuu maallaqa qabaachuuf dhiisuu isaa wanni beekameen jiru. Dubartiin beekamtuun Ivory Coast Odoksiin Yaa'oon ji'a onkoloolessaa bara 2019 keessa Giraandipaa waliin bultii ijaaruu marsaa Instagramii ishirratti beeksiftee ture. Battala ishiin Giraandipeetti heerumuu beeksiftetti namoonni miliyoona 1 caalan Instagram irratti hordofuu eegalan. Amma boodas ishiif jaarsi isii Giraandipiin sirna agarsiisaa waliin akka qopheessan dubbattee ture. Garuu wal fuudhuun isaanii baatii hagayyaa bara 2020 keessa kan ifa ba'e.
Giraandi Piidoon waliin bultii ijaaru maatiin ishii akkan deeggarre barreeffama san keessatti barreessitee ture. Gaaffilee deeggartoota ishirraa dhiyaatu kan maaliif afaan keessa si dhungataa jedhuuf deebisaa yeroo laattu ammoo jaalalaan waan qabameefi jette dubartiin tun. Barreeffama biraatiinis hariiroo isaanitti akka gammadduu fi hojjaa isaa yookaan garaagarummaa jidduu isaanii jirurraa rakkoo tokko akka hin qabne ibsite. Namoonni baay'een marsaalee hawaasummaa irratti hariiroo isaanii fi hojjaa isaanii haalan adda fagoo wal cinaa qabuudhaan yaadota garagaraa laataa jiru. Dhiheenya kana ammoo suuraan Giraandipaa haadha warra isaa sarbaa miila isaarra teessu fuula hawaasummaa irratti maxxanse yaadota garagaraa kaasee jira. Namoonni garii hariiroo bultii ijaaruu namoonni raajii ta'an kanneen waliin qaban kan dantaa irratti hundaa'ee jiru. Gariin ammoo intalti tun ni sobdi maallaqaaf jecha jireenya gurbaa kanatti seentee jiru. Gariin ammoo lakki jaalalti bifaa fi dheerina hin filattuu jiru. Kanas ta'ee san hariiroon Giraandipaa fi intalti furdoon biyya Ivory Coast oduu ijoo tibbanaa tahee jira.